Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Boolee aanaa Goorootti korri haqaa taa'ame. Hojiilee sirna haqaa keessatti raawwatamaa turaniin wantoota gaarii mul'atanii fi hanqinoota keessummeeffaman irratti yaada hawaasaa galtee kallattii gara fuula duraa ta'u bifa hunda hirmaachisee walitti qabuuf waltajjiin kun qophaa'ee jedhan saganticha irratti kan argaman pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii. Qaamoleen haqaa magaalaa Adaamaa kun kenni tajaajila isaanii maal fakkaata kan jedhu akka carraa ta'e mariin kun korri haqaa kun magaalaa Adaamaatti yeroo lammaffaaf geggeeffamaatiin jira bara 2017 kana keessa yeroo darbees galtee guddaa argannee jirra mariirra isa irratti hojjetaatiin turree jirra akka qaamolee haqaatitti sadarkaa magaalaatitti karoorri itti bahee koree fooyya'insa sirna haqaan irratti hojjetamaatiin turee jira ammas garuu sadarkaa naannootti sagantaan kun qabame waan ta'eef isa kanarra dhaabbannee akka magaalaa Adaamaatti har'a geggeessaatiin kan jirru yaada isin nuu kennitaniin ciminni kan keessan kan kenna xiyyeeffannaa guddaa kan barbaadu hanqina irratti jechuudha. Olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u galma akka mootummaatitti akka biyyaatitti qabamee tiraansfoormeeshinii qaamolee haqaa kana keessatti geggeeffamaatiin jiru kanaaf yaadni isin kennitan iddoo guddaa qaba waan ta'eef isa kanarra dhaabattanii marii bal'aa marii bilchaataa akka geggeessitan asuma amaanaa isinitti dabarsaa. Gabaasni hojii hangammaa mana murtii abbaa alangaa fi poolisii akkasumas bulchiinsa nageenyaa fi mana amala sirreessaan raawwataman dhiyaachuunis irratti mari'atameera. Abukaattoo hordofuudhaan wal qabatee abukaattota 7 limanni galmee irratti qulqullaa'ee qaama dhimmi ilaaluuf darbee jira. Kun kan abbaa alangaatiin wal qabate yoo ta'e gama waajjira poolisiitiin dhaqqababummaa mirkaneessuu wal qabatee farreen badii adda addaa rakkoo nageenyaa uummata irraan gahaa jiran fashaleessuuf TPH gara 393 ijaaramee fi kanaan alatti miseensota poolisii idilee fi humna farra riphee lolaa ijaaruun nageenyi magaalaa mirkaneessuun hojjetamaa turee jira. Dandeettii raawwachiisummaa hooggansaa fi miseensota cimsuun leenjiin gaggabaaboon kan namaa turee jira. Ijaarsi paatroolii fi daawwii gorsa walabaa sadarkaa hundatti ijaaramee hojii bal'aan hojjechaa kan jiru ta'uu argisiisa. Qindoominni hojii dhaabbileen haqaa walii isaanii fi hawaasa faana qaban harkifannaa murtii haqaa akkasumas hanqinni naamusaa miseensota dhaabbilee kanneenii muraasa biratti mul'atu yaadota hirmaattonni waltajjichaa kaasan keessaayi. Nageenya osoo jiraachuu baate immoo rakkoolee qaamni nageenyaa hojjete furmaata qaamni nageenyaa akka kutaa magaalaa Booleetitti hojjete nu hunduu fi akkasumas immoo qaamni kamuyyuu ni beeka jechuudha. Kanaaf jabaannee yoo cimne quncee wal gargaartee arba hiiti jedhanii wanti waliin hojjetan tokko komillee hin qabu. Dhimmoota tajaajilaati wal qabatee jijjiiramni guddaan keessattuu obbo Nuguseen haa galatoomanii akka isaan dhufaniin jijjiirama guddaa jira. Maaliif hawaasa kana keessa taa'anii bifa tasgabbii ta'een isaan jajachuuf osoo hin ta'in hooggantoonni hedduu jiran. Kana keessa immoo hooggansi tokko kan maqaa hooggansaa balleessullee akkasuma hin jira. Bulchaan aanaa Gooroo obbo Nugusee Kabbadaa hojiileen keessattuu dhaqqabummaa haqaa irratti raawwataman abdii qabeessa ta'uu ibsan. Yaadota hubannoo wal qabatanii ka'aniifis ibsa kennuun maricharraa dhimmoonni galtee hojii gara fuula duraa ta'an argamus eeraniiru. Caasaa milishaa hojii wal qabatee kan jiru laalaara. Warri abbootii alangaatis kabajamoo taanaa pirezidaantii keenyas kan qabachuu qaban mallattoon akkasii iddoo itti mul'atti harkaa furanneera. Keessattuu bara kana keessa milishaawwan rakkoo naamusaa qaban hawaasa keenya dararan dhimmoota amma mana keessaa kaastan kana gochaati turan kan tarkaaffii hojiirraa ari'uu gochuu qabnu hojiirraa kan tarkaaffii olaantummaa seeraa keessa galuu qabu tarkaaffii olaantummaa seeraa kan hawaasa keenya farra dimookiraasii irratti raawwatan karaa adda addaatiin akka isaan hojii kanarra dhaabbatan gooneerra jechuudha. Fakkeenyumaaf anumtiyyuu ergan aanaa kana dhufee milishaan 8 ol ta'u tarkaanfii fudhatameera. Sababa kana san duras karaa wal fakkaatu jechuudha. Pirezidaantii itti aanaa mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Milkeessaa Baqqalaa kallattii ka'aniin haqnii fi nagaan waaraan akka jiraatuuf hawaasni hirmaannaa adda durummaa irraa eeggamu bahachuu qaba jedhan. Walumaa galatti hojiin dhugummaan lafarra jirtu beeka. Qabatama maal fakkaata manni murtii magaalaa Adaamaa abbaan alangaa poolisiin maaltu jira kan jedhu sinuma harka jirti. Nuti hojjenne inni gabbaasna lakkiin hojjennee wanni kun sobachuu dandeessu mirga waan ta'eef yeroo kanaaf walumaa gala hojii hojjenne gaariidha. Hanqinaalee qabnu garuu duguugnee hiiknee
waan gaarii sirnaakaa gaarii mana murtii akka baasu abbaa alangaa himatee akka murteessisu poolisii akka qoratu taanee simfaana hojjechuuf waadaanii gallaa. Marichi aanota kutaa magaalatti dhakaa adii fi dhaddacha araaraattis bifa wal fakkaatuun gaggeeffameera.